rabbi gargaarsa kadhanne. Yaa uummata keenya kanneen dhageessan kanneen addunyaarra facaatanii teessan. Qaama malee keessan biyya keessan gadhee fuuni yaabataa teessan. Amma gayyoomitti kan biyyaan baateessan kan taa'ee aduutti tokko yaadni keessan. Qaamaan achi jirtan yaadaan biyya keessa gaaf tokko ni galaa jetti qalbiin keessan. Anaa nyaatu waanuma keessa koo dubbataa jiran. Qaamaan achi teessan yaadaan biyya keessan nuun jedhee Ustaaz Rayyaa Abbaa macaa. Maal namni kun torban kana namichi kun na ajjeesuuf jaalalumaan na ajjeesuuf akkasumas. Maal ergaa namicha kanaa isa dhugaati uummata islaamaa na dhagaa. Just one message utuun dhaamsa kootti hin darbiin. Rayyaa Abbaa macaa looreetii walaloo godhaatii badhaasa qopheessaati. Akka Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa rooba namni amboo qinee warra ortodoksii keessatti dur baay'ee barreessa. Waa'ee amboon barreessaa, waa'ee lageeniin barreessaa, waa'ee gadaan barreessaa, caalaatti immoo waa'ee mana amantii isaanii sana baay'ee barreessaa ture Looreet Tsaggaayee Gabramadiin. So looreetii nama kennameef sana Abashaa yeroo tokko gadi buusti. Maaliif gosaan Oromoo waan ta'eef Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessa. So amma namni kun amma amantii keessa jira. Amantii keessa qofa moomi. Waa baay'ee keessa qaba ergaansaa. Kanaaf ilaa kun sinitti hin cimu biyya alaatis biyya keessaas walitti kottaati biyya keessatti qophii wayii qopheessaati islaamota keessaa warra akkas walaloodhaan kalaqan wanna jedhan kanaa taayitilii looreetii kennaafi. Ati qorakkoon qabu. Habashoonni looreet maalo waliin jettu ruubii namicha kanaa hin geessu. Waa tokko hin geessu. Isa dhugaa kun isin hin jiru. Politikaalii isaa iddoo barbaadee jiraatu sanatti wajjin. Abaabsa ta'uu biltiginnaasa ta'uu ani isa miti. Akka nama dhuunfaa qofatti keessaa fuudhaa badhaasa. Akka waa'ee ilaalcha isaa maaloo isaa dhiisaati. Waa'ee amantii isaa iyyuu dhiisaa. Garuu dandeettii isaa kanaaf looreet ani gama kootiin gama miidiyaa kootiin gama ODM'tiin looreetiin kenneera. Looreet Ustaaz Rayyaa Abbaa macaa. He is a laureate. He is Oromo laureate. He is Ethiopian laureate. He is African laureate. He is Muslims laureate. But he deserves. So kanaafi akkaataani namichi kuni kanaafan deddeebi'ee fayyadamee nannufiina isa itti aanu immoo kan warra beenxeefan filadhaa kan warra ortodoksiis nan filadhaa waa'ee amantii irraa bilisa ta'an ergaan xiyyeeffadha waan ta'eef baay'ee ulfaadha.